Alella misaila Israel engadan gagama hama Israel oksitim ragana sura satelliteim satelim aluma kanan bufati humna qilleensa nevatim utumati barbadaunisa bekamejram bufati humna qilleensa kun jettilen gatinisani qalitan qubatan yutum jettilen amayawa Israel America rabitete F-35 dabalatim dunisanim alella misaila Iranin barbadaun ifomejram CNN gabasa madenisa wabe fachun satlin dugalli Mossad kabatel abebetarkamum alella misaila Iran kanan barbadawisa bixise jram gamakanen gagamne loltota lafo Israel mudachajrum asindura mudate kanim bekne katim imama kanjuru yotom Galibanos lafon sinuf loltoni Israel lolol fata Hizbullah faneki kesajrnin loltoni Israel hedun umani jrachum bsmedia le Israel mirkani sejram Median Israel madden warana wabe fachun loltota rasasa Hizbullah kufan maqaisani tarrisi kanjuru yotom kakane kesa alatani Ethiopia sabumman amaratim loltu warana Israel tawun tajajila jrutokom kanen ajjefaman kana kesetta kargamum mirkana ijram gabasa balla lola warana kanaratim indefane yanijram turtin kesan hagat umratim Oromia 24 News walin hatawun Asa President Iran Masoud Pezeshkian Qatarit Tyson Dubbi Jotim Masoud Pezeshkian Biyota Arabaf Islamaf Wamech Jabata ise kanjuru yotom alalla Israelin yuwajjefam tanho jechun afi gazet instituto koraisanif kef ebisan kenan ijo waltaja dunya tejram Utin Yemen gdogala Israel edo ijorat tiyefachun halella droni rawachu bixise jram biman Huti Yemen Yahya Sarin ibsakin nijram balana sak indefan nijram Liamata bagid dugalesam kallambelan Ethiopia balanan kesa jiratan Libanos itti ordofun lambelan Ethiopia chijratan yaddo isani ibsacha kan turan yotom Ottoman Ethiopia lammele isabasuf alamije sajrachum fomse jram balana sak indefan jram kopikenyam like gochun jalqabam yo ya shamar kafunim kabajamtota dagefatota kenyam kun Oromia 24 News lam odefanole waitawa gole dunyam kan bagid dugalesa dabalate kan ganfa Afrika balanan kanisim brangenyutam kenen yoro jalqabaf channel YouTube Kenya ruftan subscribe gochun mati Kenya tam kopin Kenya namote dubara kagof like share gochu walif kodam gat umuro de fanno Kenya team Oromia 24 News walin turti garim Alella misailam engadan gamama Israel oksitim ragan sura satellite satlim aluma kanan bufati humna qilleensa nevatim utumati barbadaunisa bekamejram bufati humna qilleensa kun kan jettilen gatinisani qalitan qubatan yotom jettilen amayawa Israel America rabetetem F-35 dabalatim edunisanim alella misaila Iranin barbadauni fomejram CNN gabasa madenisa wabe fachun satlin dugalli Mossad kabatel abebetarkamum halella misaila kanan barbada ijram gamakanin gagamni loltota lafo Israel mudachajrum kamudatem bekne akatem himama kanjuru yotom danga Libanos lafon senuf loltoni Israel lolol fata Hizbullah faneki kesajrnin loltoni Israel hedun umani jrachum ibsi media le Israel mirkani sejram Median Israel madden warana wabe fachun loltota rasasa Hizbullah kufan maqaisani tarrisi kanjuru yotom kakane kesa alatani Ethiopia sabumman amaratim kalloltu Israel tawun tajajila turetokom kakesat tarkamum mirkana ijram Biyim senesa shekofim propagandan maqaishe guddistem samuna mota kesatti kan ijarte Israel halalla misaila engadda galgala Iran sheerati gekesiten midai sheerage doksuf tofta garagaratim imma bajrachum bekamim haluma kanan bufatawum naqlensa ishem telnofifim bufatawum naqlensa ishenevatim kanen misaila Iranin barbadan doksuf fakki satellite sanram dumisa digital account bekamejram Israel waltajja dunya rati maqaishe farsun adesitem agete dunya rati qabdu guddisuuf kan tattafatum dugala fajrun garum loltota warana ishe kuma dibba furin hirisitem loltota mas kannen konya gaza keessa bufatan kuma shan cabsu dadabun lammele ishe dabalatim hawasa idil addunyaa biratim salphate turtim Suran satelliteim guyyaa dhaabballinaan qodamaa jirum akka agarsiisutim halella misaila Iranin bufatium naqilleensa Israel guddichi nevatim guutummaatti barbadaa jiram Bufati humna qilleensa guddichi Israel nevatim kan barbadaunisa mirkanay kun bufata jettile warana qaqqali kanin akka jetti warana Amerika F-35 yotom alella misaila Iran kanan jettilen qaqqali addunyaa Kenya kunneen iddumenan barbadaani jiraachuun isaanii himamee jiram dabalatan gabasa median CNN baasinamum
Haleellaa misaayilaa kanaan giddugala Mosaad kan kaabaa Tel Avivitti argamu guutummaatti barbadaa'uu isaa CNN maddeen amanamoo isaa waabeffachuun balballoomsee jira. Israa'el gama isheetiin haleellaa misaayilaa Iraan kanaan gamoowwan 100 ol ta'an barbadaa'u ibsa baastee amantee kan jirtu yoo ta'u, kun ammoo akkuma Iraan beeksistee haleellaan misaayilaa Iraan 90 ol manii isaanii rukutanii jiraachuu isaaniidha. Miidiyaaleen Israa'el gabaasaa baasaa jiraniin gaaga'amni hamaa dabalataan loltoota lafoo Israa'el mudachaa kan jiru yoo ta'u, waraanni Israa'el loltoota biyyattii kanneen lola lafoo Liibaanos irratti wareegaman maqaa isaanii fi suuraa isaanii akka gabaasaniif miidiyaalee biyyattii fayyamanii jiru. Loltoota Israa'el adda waraanaa Liibaanos irratti kufan jechuun maqaa fi suuraa isaanii miidiyaaleen Israa'el qoode keessaa lammeen Itoophiyaa kan sabummaan Amaaraa ta'e tokko keessatti akka argamu beekamee jira. Loltuu Kaapiteen Haarel Itingir Kamaal kan jedhamu dargaggeessa ganna 23 yoo ta'u, kutaa waraanaa Guwaas keessatti ajajaa garii fi loltuu koomaandoo kan ta'e daangaa Liibaanos irratti rasaasa Hizbullaan kufee jira. Dabaluun miidiyaaleen Israa'el loltuun dargaggeessaa ganna 22 Meejar No'am Barzilaay loltuu koomaandoo kutaa waraanaa Guwaas, Meejar Ormansuur loltuu koomaandoo umuriin isaa ganna 21 ta'ee fi miseensa kutaa waraanaa Guwaas, loltuu dargaggeessaa ganna 21 Meejar Jeneraal Nazar Atikiin loltuu koomaandoo kutaa waraanaa Guwaas, loltuu waraanaa Israa'el lammii Itoophiyaatiin kan rasaasa Hizbullaan kufee ammoo dargaggeessa ganna 21 Saajin Alam kan tarrafaa loltuu Birgeedii Goolaanidha. Loltuun biraan Birgeedii Goolaan dargaggeessa umuriin isaa ganna 21 Saajin Idoo Biraayir dabalateen hoogganaan kaapiteenii Itaay Eraa'el lola irra osoo jiranii rasaasa Hizbullaan galaafatamuu isaanii miidiyaaleen Israa'el balballoomsanii jiru. Hizbullaan sa'aatiiwwan 24 darban kana keessatti rokkeettilee 200 ol gara Israa'elitti dhukaasee kan jiru yoo ta'u, sa'aatiin waraanaa wal duraa duubaan tibba kana mudatan lola waraanaa Hizbullaa fi Israa'el gara lola waraanaa kallattiitti jijjiiranii jiru. Haaluma kanaan Israa'el balanaan haleellaa qilleensarraa Liibaanos irratti gaggeessaa jiraachuun ibsaa kan jirtu yoo ta'u, guyyoota muraasa dura ammoo loltoota lafoo ishee Liibaanoosiin galchitee loluuf akkuma murteessite lola lafoo gaggeessaa jirtuun gaaga'amaa sindura ishee mudatee hin beekne keessummeessaa jiraachuu ibsa baasaa jirtuun ifoomsitee jirti. Hizbullaan gama isaatiin dubdeebii waraanaa Israa'eliif kennaa jiruun akka gara isaatti faayidaarraa oolanii kan hin beekne misaayilota baalaastikiin giddugala Israa'el haleelaa jiraachuu ifoomsee jira. Sa'aatiiwwan 24 darban keessatti haleellaa qilleensarraa Israa'el Liibaanos irratti raawwateen namoonni nagaa 50 ajjeefamanii kan jiran yoo ta'u, namoonni 85 ol ta'an ammoo madaanii jiru. Hizbullaan Liibaanos gama isaatiin sa'aatiiwwan 24 darban kana keessa rookeettii 200 ol gara Israa'elitti dhukaasanii kan jiran yoo ta'u, hedduun rookeettii kana magaalaa Galiilaa irratti xiyyeeffatanii jiru. Gareem hidhattoota Hizbullaa fi Israa'el gidduutti lolli lafoo kibba Liibaanositti gaggeeffamaa jiran miidhaa qaqqabsiisanii kan jiran yoo ta'u, waraanni Israa'el ibsa kenneen humni lafoo Israa'el kan humna qilleensaan deeggaramaa jiru loltoota Hizbullaa galaafachaa akka jiran kan ifoomse. Waraanni Israa'el kun ibsa isaatiin loltoonni isaa hedduun dhumuus amanee jira. Hizbullaan gama isaatiin Gandameeruun Alraa keessatti taankilee markabaa Israa'el 3 dabalatee loltoota Israa'el danuu isaanii ajjeesuun lakkoofsi isaanii kan hin beekamne madeessuu ifoomsee jira. Dabalataan gariin Hizbullaa kun naannoo Faarkilaa jedhamu keessatti kan argamu daannoo loltoota Israa'el irratti boombii dhoosuun loltoota Israa'el hedduu isaanii galaafachuun balballoomsee jira. Gama kanaan haasaa pireezidaantiin Iraan Masuud Pezeshkian Qataritti taasisan dubbii ijootii Masuud Pezeshkian biyyoota Arabaa fi Islaamaaf waamicha jabaa taasisee jira. Pireezidaantiin Iraan Masuud Pezeshkian kaleessa Qatararraa ibsa isaan kennan dubbii ijootii Masuud Pezeshkian Israa'el deebii haaloo baannaa kan kennisu yoo ta'u, deebii nuti kenninu haalaan ulfaataa ta'a jechuun dhaadannoon akeekkachiisee jira. Nageenyi naannawaa abbaa giddu galeessaa nageenya musliimoota guutuu addunyaa irratti argamanidha kan jedhe pireezidaantiin haaraa Iraan Pezeshkian nuti kan barbaannu lola waraanaa osoo hin taane nagaa waaraa fi tasgabbiidha kan jedhe yoo ta'u, galaa Teheraan keessatti kan wareegame gameessa Ismaa'eel Haniyyaaf haaloo akka baanu waadaa uummata keenyaaf seenne milkeessuuf haleellaa fudhannee jirra jedhee jira. Haa ta'u malee Israa'el keessummaa keenya irratti haleellaa erga raawwattee booda haala nageenya Liibaanos gaaga'ama keessa galchuu fi hammeessuuf dabalataan duguggaa sanyii Gazaa irratti gaggeessaa jirtu ammeessurraa of qusachuuf fedhii dhabuu isheetiin haleellaa haaloo baannaa kana fudhachuuf dirqamnee jirra. Kanaaf Israa'el haleellaa keenya kanaaf deebii kan kennitu yoo ta'e deebii haalaan jabaa fi hamaa ta'e ni kennina jechuun pireezidaantiin Iraan Masuud Pezeshkian dhaadhatee jira. Pireezidaantiin Iraan kun dabaluun haleellaa Israa'el Gazaa fi Liibaanos irratti fudhachaa jiru tokko taanee yoo hin dhorkine bor dabareen biyyoota Islaamaa birootaa jechuun mootummoota biyyoota Arabaa fi Islaamaaf waamicha jabaa taasisee jira.
Pirezidaantiin Iraan Mas'uud Pezeshkian turtii isaa biyya Qataritti qabaachaa tureen xumuruun gara biyya isaa Iraanitti deebi'uuf qophiirra yeroo jirutti gaaffii gaazexeessituun biyyattii tokko dhiyeessiteef deebii inni kenne ammoo daran dinqisiifattoota isaa biratti leellifamaa jira. Haala nageenyaa naannawaan sun keessa jirtu dabalatee taateewwan asiin dura mudatan ilaalcha keessa galchuun gaazexeessituun gaaffii kabajamoo pirezidaantii gara biyya keessan Iraanitti osoo deebi'aa jirtanii qilleensa irratti haleelamtanii ajjeefamtanoo jechuun sodaa isheetti dhagaame yoo gaafattuun pirezidaantichi maaltu na sodaachisa jetteetiin yoon ajjeefames shahiidan taam namni tokko dhalatee erga du'in isaa hin ollee shahidummaadhaan du'uun waan hundaa kan caaluufi waan filatamaadha jechuun deebii inni kenne hedduu dinqisiifattoota isaa biratti afarfamaa jira. Mootiin Yemen giddugala Israa'el iddoo ijoorratti xiyyeeffachuun haleellaa diroonii raawwachuu beeksise. Dubbimaan Huutii Yemen Yahyaa Saariin guyyaa har'aa ibsa kenneen haleellaa diroonii kanaan Israa'el irraa miidhamni qaqqabee jiraachuun ifoomsee jira. Tibba kanaa Israa'el ulaa galaanaa Hudaydaa irratti xiyyeeffachuun haleellaa qilleensarraa ishee raawwatteen namoonni 6 du'uun kanneen 57 ta'an immoo madaa'uu isaanii qabaasuun keenya kan yaadatamu yoo ta'u dubdeebii waraanaa kennaa kan jiru Huutiin giddugala Israa'elitti kan argamtu ulaa galaanaa Jaafaa irratti dirooniin haleellaa raawwachuun ifoomsee jira. Dubbimaan Huutii Yemen Yahyaa Saariin ibsa kenneen aggaamiin diroonii Huutii ilma isaanii rukutuu beeksisee kan jiru yoo ta'u Reuters agartuu raadarii Israa'el jala miliquun dirooniin Huutii Yemen daangaa qilleensaa Israa'el seenuun aggaammii isaanii haleelanii jiru jechuun gabaasee jira. Gareen hidhattoota Huutii Yemen kunneen magaalaa Tel Aviv irratti haleellaa diroonii wal fakkaataa fudhachuu kan beeksise dubbimaan Huutii Yahyaa Saariin aggaammii diroonii kanaan Tel Aviv keessaa iddoo haleelaman irratti garuu ibsa bal'aa hin kennine. Kaleessa rookeetii Quddus 5 jedhamuun Israa'elin haleeluu kan beeksise dubbimaan kun Tel Aviv, Gazaa fi Libaanoos gaaleeluu hin dhabnetti tarkaanfii isaan fudhatan kun jabaatee akka itti fufu dhaadachuun isaanii ni yaadatama. Israa'el Gazaa irratti lola waraanaa bal'aa erga labsitees loltoonni waraanaa ga'umsa olaanaa irratti argaman kanneen Iraaniin deeggaramu jedhamuun amataman Hizbullaa, Huutii Yemanii fi hidhattoonni Iraan haleellaa bal'aa Israa'el irratti geggeessaa kan jiran yoo ta'u erga lolli Gazaa eegalee waggaa tokko guutuuf yeroo guyyoonni muraasni hafanitti Israa'el hooggantoota Hizbullaa ajjeesuun duula lola waraanaa lafoom Libaanoos irratti jalqabu hordofuun hidhattoonni abbaa giddu galeessaa kun qindoominaan haleellaa Israa'el irratti geggeessuu jabeessanii itti fufanii jiru. Mootiin Yemen kan doonilee Israa'el faana hidhata qaban galaana diimaa irratti haleeluuf duula bal'aa geggeessaa jiru. Gammaatti doonilee 80 ol barbadeessee kan jiru yoo ta'u dhiyeenya kana immoo haleellaa qilleensarraa isaa jabeessee itti fufee jira. Ingadda kana Huutiin Yemen qindoomina humna hidhattoota Iraaq Islamic Resistance waliin haleellaa misaayilaa magaalaa Israa'el Haifaa irratti fudhateen miidhaa qaqqabsiisuun isaa ni yaadatama. Lola hammataa abbaa giddu galeessaa kan lammiileen Itoophiyaa bal'inaan keessa jiraatan Libaanoositti ce'uu hordofuun lammiileen Itoophiyaa achi jiraatan yaaddoo isaanii ibsachaa kan turan yoo ta'u mootummaan Itoophiyaa lammiilee isaa baasuuf haala mijeessaa jiraachuu ifoomse. Koreen biyyoolessaa Itoophiyaanota sababa waraana Israa'elii fi Hizbullaatiin Libaanos keessatti dararamaa jiran gara biyyaa deebisuuf haala mijeessaa jiraachuu beeksise. Itoophiyaanonni Libaanos keessatti argaman biyya akka baafaman waamicha taasisaa jiru. Koreen biyyaalessaa kan deetaa ministeera dhimma alaa Aadde Burtukaan Ayyaanootiin hoogganamu lammiilee rakkoo nageenyaatiin Libaanos keessatti dararamaa jiran nagaan gara biyyaa deebisuuf tooftaa garaagaraa barbaadaa jiraachuun miidiyaan biyyattii gabaasee jira. Koreen kun gocha Itoophiyaanota Libaanos keessa jiran qoonsilaa magaalaa Beeruut keessatti argamutti galmeessaa jiraachuu ifoomsuun humna namaa dabalataa fi ga'umsa teekinooloojii dabalataa ijaaraa jiraachuu gabaasee jira. Koreen kun lammiilee kan deebisuuf tooftaalee garaagaraa hojii haala mijeessuu bal'aa hojjechaa jira jechuun lammiileen Itoophiyaa qoonsilaatti akka galmaan gaafatanii jiru. Tarkaanfiin koree biyyaalessaa taasisaa jiru kun waamicha nu baraaraa lammiileen Itoophiyaa Libaanos keessa jiran taasisan hordofee kan taasifamedha. Irra caalaan Itoophiyaanota Libaanos keessatti argamanii kunneen gara biyya isaanii deebi'uuf gargaarsi isaan barbaachisa. Libaanos hojjettoota biyya akka Itoophiyaa irraa godaanan 250 ol ta'an of keessaa kan qabdu yoo ta'u lammiileen kunneen rakkoo nageenyaa mudateen dararamaa jiru. Mootummaan Itoophiyaanota kanneen gara biyyaa deebisuuf tooftaa garaagaraa barbaadaa fi haala mijeessaa jira haa jedhu malee hanga ammaatti lammiin Itoophiyaa gara biyyaa deebifamee tokkoyyuu hin jiru. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya odeeffannoolee wayitaa waan nuti sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne asuma irratti goolabama. Kanneen chaanaala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Qophii keenya like share gochuun waliif qooda hanga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.